Dhikrii yeroo azaanaa. Azaan yeroo azaanamu zikrii maal jedhamu jenna? Akkasumas du'aa'iin yeroo azaanaa kadhatamu maalidha? Tokko tokko isaatiin naamusa azaanaatiin waan wal qabatu ilaallaa. Viidiyoo kana hamma xumuraatti sirriitti dhaggeeffadhaa. Zikrii kana hafazaatiin itti fayyadama. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكري أذانا جلقب أذانا جتشون مالي أذانا جتشوني استلاحات يوكان سيرا أكاتا شريعتي التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام بها. يرون صلاة يروغ هتي ذكري بكما تأين يرون صلاة سين جتشا إبسوداف ربين كالتي سنين غبرون مال جرما أذانا جرما جتشو. أذاني مالتوتا إسلامummaa mul'isan keessaa isa tokko yookaan sha'aa'ira islaamummaa wantoota jedhamanii beekaman keessaa tokkoffaan maali? Azaana. Azaanni ajrii garaagaraa qaba. Sadarkaa guddaa qaba. Azaana gochuun tokko namni azaana azaanu ajrii sadarkaan isaa isaaf ol fuudhamuudha. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadiisa sayyaa ta'een wantoota kanneen dubbatanii jiran. Lammaffaa araarama rabbii argata. Sadaffaan wanti hunduu ragaa isaaf bahaa jedhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wanti sagalee isaa dhagahu hundi ragaa isaaf bahaa jedhan guyyaa qiyaamaa. Yaa Allah, wallahi azaanuu kana itti ajabaannu. Namootni hedduun wal kadhatanii yookaan gariin ni dida akkas ta'uu hin qabnu. Azaana kana azaanuudhaaf itti adeemuu qabnaa, itti jabaatuu qabnaa jechuudha. Naamusa yeroo azaanaa. Azaanni yeroo azaanamu naamusoota armaan gadii kana qabaatuu qabna. Tokkoffaani muazzin azaanaa jiru yoo dhageenye deebii isaaf deebisuun isa hordofaniitiin deebii isaaf deebisuun sunnaa jaalatamaa keessaa isa tokko. Nabii sallallahu alaihi wasallam idhaa sami'tumul muazzina muazzina yoo dhageessan waa inni jedhu jedhaa jedhan faquluu mithla maa yaquulu al muazzin waa inni jedhu jedhaa jedhani. Kanaaf isa hordofnee deebii kennuu qabna. Lammaffaani salaata keessa osoo jiran yoo azaanni azaaname salaata kan keessatti deebii hin deebisan. Yaa salaata san ni salaatanii yeroo salaata san xumuranitti ammoo deebii ni deebisanii. Erga salaata xumuran booda deebii deebisanii jechuudha. Lammaffaani mana fincaanii keessa osoo jiran osoo azaanni ka azaanamu ta'ee hin dubbatan deebii hin deebisan. Mana fincaanii keessatti dubbachuu waan hin taaneef jecha mana fincaanii keessatti deebii hin deebifamu. Erga mana fincaanii irraa bahee booda garuu maal godhaa? Waan muazzinni jedhu san akkaataa hordofamuu qabu saniin hordofeetiin deebii kennuu qabaa jechuudha. Inni lammaffaan isa kana. Inni sadaffaani namni quraana qara'aa jiru takki akkasuma namni zikrii godhaa jiru tokko takki ammoo namni barnoota garagaraa irra jiru tokko azaanni yeroo azaanamutti naamusni barbaachisaan maali jedhanii ulamaa'iin addaan kuteetiin azaana san deebisuu qabaa jedhan. Quraana yoo qara'aa jiraate yookaan zikriillee yoo godhaa jiraate isa waan hin dabarreef jecha maal gochuu qabaa? Jalqaba waan san umuruu dhiiseetiin yookaan itti fufuu dhiisee azaana san deebisee booddee dalagaa isaa kan dura irra turetti deebi'uu qabaa jedhani. Naamusoonni azaana wal qabatu kana zikrii yeroo azaanni bahu jedhamu jedhamani. Zikriilee kanneen inshaallah tokko tokko isaaniitiin wajjin ilaallaa. Yeroo azaanamu muazzina jalqaba hordofuun jaalatamaadha. Sunnaalee jaalatamaa keessaa tokko maalidha? Muazzina hordofu akkuma dursinee dubbannee jechuudha. Akkami hordofama ka jedhu inshaallah wajjin ilaallaa. Yeroo azaanamu wanta muazzinni jedhu jedhani. Garuu iddoo lamatti waan muazzinni jedhu hin jedhan iddoo lamatti. Inshaallah tokko tokko isaatiin ilaallaa. Jalqaba yeroo muazzinni Allahu akbar yeroo inni jedhe Allahu akbar jedhanii deebisan. Ashhadu an laa ilaaha illallah yoo inni jedhe ashhadu an laa ilaaha illallah jedhan. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah yoo jedhe ashhadu anna Muhammadan Rasulullah jedhama. Hayya ala salaati yoo jedhame laa hawla walaa quwwata illaa billah jedhama. Hayya ala al-falaah yoo jedhames laa hawla walaa quwwata illaa billah jedhama. Iddoolee lamaan kanneen qofatti laa hawla walaa quwwata illaa billah jedhama. Iddoolee birootti ammoo wantuma muazzinni jedhe san isuma jennaa jechuudha. Booddee muazzinni yoo Allahu akbar yoo inni jedhe Allahu akbar jedhanii yoo inni laa ilaaha illallah jedhe laa ilaaha illallah jedhaniitiin xumuranii jechuudha. Akkaataan azaanaaf wal qabatu kana hiikaan isaa beekamaadha. Allahu akbar jechuuni rabbi guddate jechuudha. Allah hin guddate. Ashhadu an laa ilaaha illallah kan gabbaraman Allahi malee akkan jire ragaa baha. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Muhammad ergama Allahi akka ta'e ragaa baha. Hayya ala salaat gara salaataa koottaa.
hayya ala alfalaax gara milkii koottaa Allahu akbar rabbi guddate Allahin guddate laa ilaaha illallah haqan gabbaramaan Allah yookaan rabbiin malee hin jiru jechuu kana booddee azaan yeroo azaanamee xumurame waan kana jedhani tokkoffaa maal goonaa salawaata buusna salawaata buusuu jechuun nabiyyi irratti sallallahu alaihi wasallam akkaataa salawaata buusuu qabnuun salawaata buufna kunillee maali Allahumma salli على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كان جنة جيجو جلقابا كان جنة إرغازان نتمرامي بودا التانسيني مال جنة نبيين آف كاننا أكميت كاننا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته جنة ذكري كان جنة جيجو هيك كان يسامال جيجو اللهم يا الله رب هذه الدعوة التامة ربي كدا غوتو تاتي كنا ياو أزاني كدا وان تيل جيجا ربي أزانا غوتو تاتي هرئنا تكن كمني أزاني كوني يا ربي سني والصلاة القائمة صلاة دابتو اتففمتو كدلغمتو تاتي يروكمون دابني ربي صلاة سني آتي يوكي أمو صلاة أما أذانا مفكنا آتي محمد يفكني الوسيلة والفضيلة وسيلة كنيف أكسما فضيلة لسدركا لكنيف وسيلة جتوني دهينيا أكاتان هي كان ساكالتين غرو جنة يجورا وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله إسان كاسي إدو فارفما تأي كا إساني بيلم تسانيتي يا ربي إسان كاسي يوكان إسان دابي جتورا كان فكاتا هي كان إسا نبي صلى الله عليه وسلم نما ذكري كان جد نما دعائي كان جد حلت له شفاعتي جدني قياك يا ما قياك إن كان ركونا كسي باي أتسان شفاعان كيا إساف رقاتي جرتي أن شفاء إسا دابتا جدني كناف دعائي كان حفظنيتين قرأتو قبنا جيتشو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته كان فكاتا التنسي مال جنة ذكري كان جنة إن اسم الكجد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا إكان اسم الجد أشهد أن لا إله إلا الله حقا قبرمان الله مليك كان جري رقابها وحده لا شريك له كقبرمو اسم قفا شريكا قبو يتون وانت برا وانت يسولي انقبرمو كبيرو ينقبو وأن محمد عبده قبري تيساتي ورسوله إرقما إساتي كان رقابها جيتو رضيت بالله ربا الله وكان ربي يا ربيك يتأو جالت لي وبمحمد الرسول محمد مو إرقماك يتأو جالت لي وبالإسلام دينا أبنتينك يلا إسلام ما تأو جالت لي جيتو ذكري كان جيتوني أجري قدس نما قوا كيسيسا سبب كناف سري تجدا حفظ غير الدبياتين ذكري كان نينجنا أزانا إرقاتو مرمبودا أسيتي وانتي تدبلتني تنقبضو قبل مالي يرو أزاني أمرامي أزانا في صلاة جدو يوكان أزانا في قاما جدوتي دعائي كراتونا دعائي جدو سنيتي كراتون أجري قداك أبا دعائي جدو سنيتي قد انديف موجة النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فدعو دعائي أزانا في قاما جدوتي قد هندي بفهمو كرات راجل النبي صلى الله عليه وسلم سبب كناف دعائي سرتي كراتوك أبنا أزانا إرقيا أزانا ميتين تأمرامي ذكري لها مدوبان نكني إرقا جنة بودا دعائي أمفاكي نفكراتوك أبنا دبلت نمو yaw naamusoota isaa tartiibota isaa kanneen hundaa dubbannee jirra akkaataa barbaachisaa ta'een haffazaatiin irra deddeebi'aa qabadhaa siniin jedha barnoota dabalataatiif yuutuubii keenya mujaahid fillah ka jedhu kana subscribe gochuudhaan akkasuma tiktokii mujaahid fillahtuu jedhu follow gochuudhaan telegiraam irratti Abduu Islaam Apologies ka jedhu join godhaatiin barnoota hordofaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.